السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا خيا بك جرت مرتقا نجيا في رحمني اسم برهاد هد ما تيسنين جتشا الراستي بني رفني جرا كم جرتني سنجي قبتني نوتي نجي قمنا الحمد لله قالني ربي فهاته الراس فيديو أولميك أبني رفني جرا كيسيني تتولو أبدي قدا قمنا ليفما أكما أرقي تنغا ganama kaanii fatara godhuudhaan jalqabna. Fatarri keenya arraan tanaa biddeena daqiiqaa maxbashaa irratti godhanii saniin godhu jiragaa kana eega guune boodagaa hojii baay'ee qabna. Hojii baay'een qaba arraan tana kaniin hojjedhu hojii ulfaattu saniifuu akka inaa waliin turtan abdii guddaan qaba. Hanga viidiyoo keenyaa daawwadha, laayikii godhuu hin dagatinaa, komentii gaggaarii kan jajjabeessitu jalannu barreessaan isiniin jaagaa. Egaa fatara nyaanne booda akkanatti hojii teenya jalqabnee arraan tanaa huccuu yookaan immoo tiraasterkii fi maggaarajaa irraa baasuuf gamanaaf gamas jechu jira. Akkuma argitan kunoo hojiin tiraasterkii fi maggaarajaa irraa baasuun kun xiqqishoon ulfaata. Garuu alhamdulillah eega fixatte booda eega irraa jijjiirtee fixte booda immoo mannummaan kee kuni sitti tola. Saniifuu waan qabdanirraa dhiqattanii gizee tolchattanii mana keessan keessa gizee gatteessan alhamdulillah hedduu takka qalbiin das nama jetti. Saniifuu akkanatti egaa anis arraan tanaa kanarraa jijjiirradhee waanumaan qaburraa irraa dhiqee irraa jijjiirradhee manaffaa godhee keessa gattaa'uuf deema. Akkasii nu faana turaan isiniin jaagaa. Eegas booda laaqana godhannee egaa guyyaa wajji oolla nu waliin oola. Akkana kunoo akkuma argitan ummatiyyaan irraa jijjiiru jira. Tiraasterkii irraa baasee itti jijjiiru sa'a xiqqoo sirraa fudhata. Akkasii kunoo niyaanis gaa akkuma argitan uggutta akka silkii laayixii kunoo akkuma argitan gaa cuftee turte jidduutti. Eegas booda egaa giseen irraa jijjiire booda kunoo manni xiqqishoonni dukkanaawee laayitiinis waan dhaamee tureef jecha dukkanaawee ture. Saniifuu animmoo yeroo san tiraasterkii kiyyaa wanni makaddaatiyyaan shir godhachuu jira. Eeganaa booda gaa mana kana firraa haga harree finne mana faagoone laaqana keenya dabarra. Laaqana immoo wanni godhuu deemu ruuzumaa fi sugoo normaal waa takka kan qabne wanni qeessir itti godhe akkanatti firraa xiqqishoo babbareechuuf yaalii goone. Yeroo baay'ee egaa biddeena dilas hin fayyadamnu ruuza kana jajjaalanna akkasiin isiniin jaa. Kunoo akkuma argitan gaa egaa laaqana keenya nyaanne booda gaa bakka bunaa dhiyeeffadhee arragaa isinumaan naa wajji oola. Namni naa wajji taa'uu deemu hin jiru, naa wajji ooluu deemu hin jiru. Kophaatiyyaan buna dhugee faaf mana firraa waan hin godheef jecha mirqaanee hojiin hojjedhu waan hin qabuuf jecha buna ummatiyyaan dhugaa keekaas jidduu godhannee turre walumaan kan ilaaltan ta'a. Isinis hochuus gaa kanaan uffachuu deema. Fooxaa fi shiita maachiidha. Harka guutuudha. Shiitaa fooxaan kun hedduu takka natti tola. Hedduu takka bareeda. Warroonni isinitti tole egaa yoo isinitti tole nutti tole jaa laayikii godhaan isiniin jaa. Kunoo akkana itti salaatuuf ni taha, itti gabbahuuf ni taha. Alaa kulleen hedduu takka bareeda innini. Akkasii kunoo egaa jijjiirranne booda gaa buna keenya danfisanna. Sa'aan salaataatis gahaa turte, asriin gahaa ture. Sa'a laaqanaa booda silaa hogguma san immediately silaa buna danfisannee gizeen gattaa'uu qabna tureeniyaa hangaan firraa raffisee gamana jee gamas jajja'utti sa'aan nakkutte gizeen buna danfise booda gaa directly salaatee tumaan buna keenya dhuguu eegalla. Akkasiin isiniin jaa. Amma akkuma argitan gaa salaatuuf hin deema. Asrii salaatee gas booda buna wajji dhuynaan isiniin jaagaa
akkuma beekamu warroonni chaanaala kanaaf haaroo taatan chaanaala kana subscribe godhuun maatii chaanaala kana tahaan isiniin ja'a. Laayikii godhuun sakandii isinirraan fudhattu laayikii godhaa. Akkasumallee koomentii gaggaarii yoo isinitti tole nu barreessa, yoo isinitti hin tolen immoo dirqamaa miti. Akkasii wal haa jajjabeessinu, wal haa guddisnuun isiniin ja'a. Buna gaa akkanatti gisee bunni tahee natti tola. Fadhiin namaa gargari immoo gurraachomsee godha. Fadhii namaarratti hundaa'a. Keekni keenyaas akkana ture. Killee firii namarraa godhame. Akkaataa itti godhamu yoo kan barbaaddan tahee viidiyoo isiniif hin gadhiisaa koomentii sekshinii jala naa barreessaa akka laaluu barbaaddanii. So akkana hunoo gisee argitan soft cake fakkaata. Keeka soft tahee jira jechuun hedduu takka ijaafillee namatti tola. Giseen akka qaqqabellee ol deebi'a. Hedduu takka dasjaa ammaaraa cidha killee lama mana keessaa qabaannaan immoo waan yeroo takka keessa godhatan saanaa guddaa kanatti hin godhe bareedaadhaan isiniin ja'a. Akkasii akka bunnaa qursitti fayyadamee keeka yoo hafes ni yaanis ni nyaatti nutillee nyaachuu dandeenya. Akkasii isiniin ja'a ifama eegas boodagaa jidduutti gaa banadheetiin kophaatiyya waan hin ta'eef jecha asmaa tokko banadhee isa dhaggeeffachaa ture. Asmaan kun hedduu natti tola. Mee isinis dhaggeeffadha. Akkasii asmaan kun hedduu natti tola. Guututti isin dhageessuu hin dandeenye koopiraayitiidhaan na gaafachuu danda'a waan ta'eef jecha. So akkana buna keenya buufachuu jalqabnee jirra. Buna keenya buufannee gaa alhamdulillah guyyaa kana rabbii nagayaan nu oolchee fayyaa nutti kennee faamilii keenyatti fayyaa kennee nagayaan nu bobbaasee nagayaan nu galchee alhamdulillah galanni isaaf haa gahu jecha. Akkasii buna giseen dhugugaa yeroo baay'ee sallixa abusoddaa kanaan fayyadama yookaan xuqur azmuudii hajaan kana zayita xuqur azmuudii kanaan fayyadama. Namni jibbus jiraachuu danda'a. Ani immoo natti tola. Shaayii keessatti illee fayyadamuu dandeessanii xuqur azmuudiin du'a malee dawaadha jedhama. Du'a malee dhukkuba fadheefuu dawaadha. Bunni yeroo hedduu waan naaf gaastirik natti kaasuuf jecha zayita kanatti godhee giseen dhuge immoo dilasii miti jechuun natti kaasee nan dhukkubsu. Saniifuu yeroo baay'ee xiqqoo keessa godheetiin dhugaa anuu baay'een dhugu siinii takka achi hin dhugu waan ta'eef jecha akkanattiin fayyadama. Keekni keenyas akkuma argitan gaa bareedaa kana ture. Akkanaan isiniin jaagaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya gaa obboleeyyan keenya ka Filistiin jiru ammallee akka hin daganne rabbiin irra haa aansu jechuu akka hin daganne salaata 5 salaatan keessatti akkasii viidiyoon keenya gaa kana fakkaata. Anis ammoo buna dhugee waan hin nyaadhus nyaadhee amma immoo gama hojiitiin deema. Gama hojii deebi'eetiin gaa hojii tiyya itti fufa. Isin immoo asumatti viidiyoo kiyya hanga ammaa waan laaltaniif hedduu galatoomaan isiniin ja'a. Hanga viidiyoo babbareedoo viidiyoo namatti tolu qabadhee hangaan dhufutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.